hunduu kutaa qaba. Yeroo midhaan nyaatutti midhaan nyaattaa, yeroo sadarkaa boqqolloo akaayii boqqolloo nyaachuu dandeessutti akaayii boqqolloo nyaattaa ittuma jabaachaa deemta. Sanarraa waan jajjabaataatti deemta asii ol guddachaa. Takkuma nama fakkeenyaaf reef amantaa yoo ta'e otoo barnoota amantii cimsannaa hin baratii yoo duukaa buutummaa nan baradha jette si dhorkuu danda'a, sadarkaa isaatti malee hin danda'amu jechuu barbaade. Otoo duukaa buutummaan baratiin immoo barnoota isa olaanutti kan darba jechuun hin danda'amu. Aditti dabartee? Ani immoo amantii cimsannaa baradhee fixeera, garuu duukaa buutummaa barachuuf kan jira. Okay. Kabaratte irraa naa ibsi hayyee. Wanni nama si gaafadhe kabaratte hundarra hin jiru? Warreen amma baradhe duukaa buutummaa irra jira. Maal jette? Warreen amma ati na gaafattu duukaa buutummaa irra jira. Malee bakka ati baratte hin jiru ba'a. Maaf hin jiru hin jira. Gadi fageenyaan hin baranne malee. Sababiin isaa duukaa buutummaa keessatti gadi Hunda baradhee fixeera naan jettee baara. Kan amantii cimsannaa fixeera. Hunda baradhee fixeera ati waan hin baratiin ol hin darbinii naan jettee baara. Ani moo hin dandeessa kool darbuu, garuu si ooluu danda'a jechuun achi keessee immoo sitti ulfaachuu danda'a malee hin baratta. Maaf hin barattu? Sitti ulfaate jennaan immoo xiqqoo sitti. Amma gaaffii gabaabaa si gaafadha. Yesuus yoggaa waaqa jennu kanaa jechuudha. Akkuma nama siin jedharra deebi'ee si gaafadha. Yoggaa waaqa jennuun kana ergama addaan qabaachuu qabaa siin jedhee bara. Warri kun warri musliimootaa jechuudha. Waaqallee addaan qabu, ergamaallee addaan qabu waan ta'eef nuti yoo hin qabnu ergamaan ni qabna moo hin qabnu waaqa qofa qabnaayi kan siin jedhu siin jedhaa jira bara. Dhaggeeffadhu sittin hima. Walumaa galatti jechuudha. Musliimonni waaqas qabu, ergamaa waaqas qabu jechaa jirta. Nuti immoo Yesuusuma qofaa qabna moo Yesuus sun ergamaa hin qabu moo ofii isaa akkamidha maal? Ofii isaa ergamaa waaqaa ta'a siin jedhe. Ergamaa waaqaa ta'a. Ofii ergamaa waaqaa ta'a. Waaqa kamree Yesuus Kiristoos gooftaa akka jennu ayyee. Ilaame. Ergama inni ganama fudhatee dhufeyyuu Waaqayyo biraati. Okay. Dursa sitti mee Waaqayyoof hin danda'amaa siin jedheera. Waaqayyo biraatii fudhatee dhufee garaa Maariyaam keessa bulee saboota hunda fakkeenya gaarii ta'ee gara Waaqayyootti asii ol ba'e. Nan deebi'aa jedhe. Eenyutu jedhaa? Eessumatu jedhama. Ayyee. Xumura. Wangeelii haa ta'u 14. Ka Maariyaam uume eenyush? Maariyaam kan uume moo? Gaaffii biraa. Maaf gaaffii biraa goota ree? Kunisii deebi'e? Kuni naan deebine akkuma jiruttuu dhiisiiti. Maaf aniisa ree? Naan himne kaa. Maaf siin himne? Sii hime? Waaqaaf ergama adda baasi naa himii siin jedha naan himne mitiire. Kanaafi Maariyaam eenyutu uume siin jedhama. Maariyaam kan uume Waaqayyodha. Kami Waaqayyo? Waaqayyo meeqa jira? Yesuusin ilma jenna waaqa jenna kan nuti.
Ani amma beektaa bakka takkatti waggaa gaafatamu bakka takkatti ilma jenna. Bakka takkatti waaqa guutuu nama guutuu jenna. Naaf hin galle beektaa. Dhaggeeffattaa? Okay. Si dhaggeeffadha. Sirraa barachuu fedha waan ta'eef. Gaaffii mana gaafatti irra naa deebi'e maal jettee? Isaan mana gaafatti. Yesus Kiristoos waaqa miti. Waaqa guutuu nama guutuu miti. Waaqa guutuudha. Waggaa nama ta'e san dhalateeti waggaa waaqa ta'e san maaramiin uumee siin jedhe sii galee amma. Maariyaam suni dhaggeeffadhu haadha ishee abbaa ishee irraa Sii galee nuu galee jedhame. Maariyaam suni haadha ishee abbaa ishee irraa dhalatte. Akkamitti haadha ishee abbaa ishee irraa dhalatte Waaqayyotu immoo akkuma anaaf siin uumetti haadha keenyaaf abbaa keenya irraatiin uume Maariyaamiin. Sii galee? Akkam akkam? Akkuma anaaf sii uumamnetti haadha ishee abbaa ishee irraa Waaqayyotu ishee uume. Qaama saalaatiin jechuudha. Okay. Fudhatte? Yesus Kiristoos, gooftaa Yesus Kiristoos keenya ilma isheeti moo waaqa isheeti ayye. Inni kun immoo akkasi gooftaa Yesuustu jechuun Waaqayyo jechuudha. Gooftaa Yesuus erga deessee booda miti ree Waaqayyotu dursa akka sabni biyya lafaa kun gara mootummaa isaatti akka deebi'uuf waan yaadeef dubartiin kun otoo qaama saalaa hin raawwatamiin durbummaa isheetti garaa ishee keessa ulfa akka ta'uuf ta'an. Kun siif galaadha. Badaa sin rakkisu. Otoo durba taatee jirtuuti ulfoofte. Sanniin beekaa barnaa galee sone maal taate? Ilma isheeti moo waaqa isheeti siin jedhe? Ilma isheedha. Fadhaa nama booda isaanis dabarsa. Ilma isheedha. Ati amma musliima bee? Ilma isheedha. Ilma isheedha. Ati amma musliimadha. Kiristaana fakkaattee na gaafachaa jirta. Waaqa jiraataa kiristaanaani. Maal jechuun musliimni kiristaana ofiin jedhu ni jira? Ati amma fakkeenyaaf kiristaana taatee musliima ofiin jettaa? Musliim. Yesus. Okay, isaanitti dargaa. Ustaz. Namni gaaffii gaafatu hundinuu muslimaa Ustaz. Namni dhugaa baruu barbaadu hundi muslimaa. Hundi muslimaa bar namni dhugaa barbaadu yeroo hunda. Alhamdulillah. Anammoo wallahi bitannee miti kadhannee miti akkasitti rabboota fila isaa keessa maqaa akkasii kana hojii akkasii kana rabboon nuu kenna alhamdulillah. Namni dhugaa qoratu namni dhugaa baruu barbaadu hundi muslima bakka. Wallahi. Amma macaafa sana hunda dubbisee nan fixaa nan bara hunda sana ni ka jechuun dandeessu waan afurri qulqulluun caafee forma qulqulluuti qaayedha nuu namummaa fooniidhaan dubbisaa irra namummaa fooniidhaanis immoo Paawuloos ana kana sinii caafee jira Paawuloos tu caafee waan bar namni afur waan barreesse tokkollee hin qabu. Koya qulqulluu kan kun biraano warra ta'anii kennamu ani tamaneetiin jira. hin kennamu miti kun Warra tamaneef hin kennamu ani tamaneetiin jira. barnootaan hin danda'ama. Macaafa isaanii hin dubbisne malee macaafa isaanii illee dubbisee keessa gadi hin buune malee beeki. Ittuma manaa miti. Hin amanta hin dubbisuu misi Amantii kana akkamitti namni dubbisee fituu dadhaba? Kanamoo Okay, bakka hin dubbisnetti na barsiisuu hin dandeessu. Afur barreessa amma kitaaba 300 gahu. Kitaaba 66 akkamitti namni dubbisee fituu dadhaba rabbiidhaati. Dubbisee hubachuun namaan galu taanaan maal itti godhana bira taa'e hammi kun? An dubbisee hubadhu taanaan maal irraa hojjeta kun? amantii namooti maal goota bitatte Yaa? maal ati beestee namooti Asheen beeksisan immoo maali haa? amantiidha Yaa? amantiidha
Maaltu feeste immoo? Amantiidhaatiin jedhe. Kiristaana. Annachi annamadha. Annama. Abbaa caaliitiin. Ay abbaa jaali. Feeste kan jedhamu macaafa kana keessa ni jira sila. Maal jette? Maal jette? Feeste kan jedhamu kitaaba kana keessa ni jiraan jedhe. Beeste kan jedhamu. Beeste kan jedhamu. Mataa kitaaba kana keessa ni jira. Jecha namni itti fayyadamudha. Garuu ayyaana beeste qoonxee kan jedhamu hin jira hojii ergamootaa keessa. Hin jiruure. Feeste koose amantiidha moo maali? Maali feeste koose jechuun? Beente jechuuni jecha namni itti fayyadamudha. Dhugaatii kan hin dhugne. Eeshi. Dhugaatii kan hin dhugne. Eeshi. Akkana Kan biraawoo? kanuma. Jecha maal jecha dhugaatii kan hin dhugne jechuudha hiikni beente jedhu. Lakki Eh. ayyaana beeste qoonxee kan jedhamu irraa kan fudhatame na fakkaata. Maali ayyaanichi? Bu'aa hafuura qulqulluu. Yaa? Bu'aa hafuura qulqulluu. Bu'aa hafuura qulqulluu. Malee ati feesteedha reem? Ati feeste sabaadha moo maal jechuudha wantichi? Ati ayyaana amma fakkeenyaaf ati ayyaana bu'aa hafuura qulqulluuti? Lakki. Maali yaa? Ati itti maanaan meesi taati koi. Jechuun beentee kana wallaale amantiidha moo sabaadha moo biyyadha moo maal jechuudha? Amantiin beektaa hiikkaasaa. Amantii beektatti. Amantii jechuun amantiidha maal keessatti kamaree amantiidha bakka. Beektaa amantiidha. Amantiidha beentee jechuun Amantii madha. Kiristaana. macaafumatti amantii ta'uusaa beekamu kitaaba kan dubbatamoo hisaabumaan fidde? Kiristaana beektaa. Yaa? Kiristaana hun beektaa. Beeku. Ani kiristaanadha beekaa walumaa galatti. Ana amantii keessa nu naannessee. Ati amantii ati kiristaanadha? Kiristaana ta'e maaltu siin jennaan taate? Maal jette bire? Kan kiristaana ta'e kan jedhamu. Ofii makootii of abboomeen ta'e. Malee kitaabarraa kiristaana ta'a kan jedhu hin jiru mini? Ani moo Macaafarraatti kiristaana ta'a kan jedhu jiran jedhe. namnis na waamne. Isa kiristaana ta'e kan jedhu sin agarreen. Maaliif taate re? Jaalladheen ta'e. Maal sii buuse? Maal sii godha? Maal naan goone? Ishinatti waan sii godhu keessa anillee nan ta'a hiriyaan kee kun. Bu'aa sanatti bishi. Anaaf moo? Maal sii bu'a amma kiristaana ta'uun kee? Maal sii godha? Inna boonsa. Maal sii godha? Maal boonoo jechuun maa jechuudha? Hin boontaa? Jechuun Maa jechuudha? inna gammachiisa kiristaana ta'uu kootiitti. Sababiin isaa maala beektaa? Abdii jireenya bara baraa nan qaba bar. Kiristaanni abdii jireenya bara baraa qaba? Kiristaana yoo ta'anii abdii jireenya bara baraa qabaatu kan jedhu jira moo? Warri Yesuusitti amanan hin fayyuu. Awwaa'ii kiristaanaan sitti maa rakkoo waan waamanii jira amanuu taanaan. Kiristiyaana maaliif taate naanni na fayyadaa bu'aa naa qaba itti bu'aa isaa wallaaleen bu'aa isaa si gaafataa jira bara. Warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu jedha. Warri kiristaana ta'an warri Yesuusitti amanan jechuudha. Kiristaana warri Yesuusitti amanan abdii jireenya bara baraa qabu. Abdii jireenya bara baraa qabu.
warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu iddootti jiru jira ragaa jira macaafarra mee iddoo isaanitti nan bana yaa karaanis dhugaanis ta'uudha. iddoo kanarra warri kiristiyaana ta'an jireenya abdii jireenya bara baraa qabu jedha eessattiin jedhe natti nan bana Dhaggeeffadhu ka. eshi Yesuustu karaanis mana sitti fadeenatti mi'ani banee ilaala kunoo macaafni bira jira amaariffaan kunoo na bira jira kunooti afaan oromootiinis jira iddoo kamitti warri kiristiyaana ta'an abdii yoo ta'e jireenya malee bara eenyu gara baraa abbaa dhaquu hin danda'u kan jedhu hin jiru. eessatti akkas jedhaan jedhe eessatti warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu eessatti jedha Gooftaa Yesuustu wangeela Yohaannis keessatti wangeela yohannis keessatti maal jedha karaanis dhugaanis jireenyis anaa yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'udha. lamaffaadhaan nama warri kiristiyaana ta'aniif kan atamma wanta tinaan jette waa'ee bu'aa kiristiyaanummaa keessi gaafataadhaan kiristiyaana warri ta'an abdii jireenya bara baraa qabuunaan jette akkasuma akkas jenne Jedhe eessatti akkas jedha warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu eessatti jedha ani waa'ee karaa waa'ee mangadaa waa'ee daandii waa'ee hurrii waa'ee maalii ooman si gaafadhe waa'ee konkolaataa fa'a inni kun waa'ee wanta hojii warra geejjibaatii fi biiroo waajjira daandiitii fi waajjira geejjibaa laallata waa'een daandii waa'ee maalii ani kan si gaafataa jiru ala warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu ishee jettuun barbaadana. kiristaanni kiristoositti amanee abdii jireenya bara baraa qaba kamiyyuu sanas ta'u kana jecha isaa beekes beekuu baadhusi an akkattan amanee fudhadhe. Ati akkatti amante malee dhageessee amante malee macaafarraatti warri kiristiyaana ta'an abdii jireenya bara baraa qabu kan jiru hin jiru mini? Jira maaf hin jiru hin beeku iddoo isaa malee jiru. Hin beektu malee ni jira? Hin jiru kanumaaf hin beekne malee silaatuu jiraate yoo na beekta turte. Jira maal hunda isaa sammuutti baaddeen deemamoon amma iddoo hojiin jira siin jedhe. Hin jiru bakka hin jiru walbatte finne dabarree kanumatti. ولما قصد قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو بابك سلما جنبت فعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك عظما Abbaa Caalee أبيتكو atamma toorraa gaasaa sitti himee jechuudha. Waan amantee fudhattuu hin qabdu sirumaayyuu ganaa falmiirra sa'aatii 24 nu keessa malee. لكن Yeroo masirumayyuu amma fakkeenyaaf kiristiyaana ta'e waan siin jedhamee akkasitti taate malee ragaan qabdu namni kiristiyaana ta'e siin jedhellee hin jiru warri kiristiyaana ta'an abdii baraa qabu kan jedhullee hin jiru xumurree hin fudhattu ka waan hin fudhanneef ani immoo zim jedhee namatti iyyuu hin barbaadu ka sababii isaa maala beektaa? kun hin fudhattuu miti bara hin fudhattuu tun ta'in hin jiru siluma kiristiyaana yoo taatan jireenya bara baraa abdii jireenya bara baraa qabdu kan jedhu kitaabarra hin jiru. Kiristiyaana ta'e illee namni siin jeen jiru akkasumatti ilaalte wanta akka shubbisuufaa kun daansiin faan kiskittaan faan gelloo wallagga keenyaa faa tokko kumkummeen faan hunduu achuma keessa waan jiruuf manatti fakkaata akka yaadutti. Ati wallaggaa silaa. Ati wallaggadhaa silaa. Achitti naladde malee aan wallagga miti. Mee musliima eenyu ta'e yennaan taatere.